Ustaz Adam Hussein dubartiin irra caaltuun ta'a akkame? Dubartiin irra caaltuun ta'a abbaan manaa hoggaa isii akkanatti cilaale isa gammachiiftu. Singalleemma? Deenaaf hin galleemme takka takkaan naa hime. Laal pirotokoola qaama sidhaa eeggattee. Taakka. Uffata kalara uumama qaama sidhaatiin wajjin maachi godhu uffattee. Lama. Hayyee Ustaz dubartiin boosayitiin oo ta'a akkame? Ta hoggaa abbaan manaa gartee duba alaa ol seene. Asiin shiinni tokko gamanaan baqaqaa gamanaa asiin gadhoo'ee. Taakka. Cileen kushiinaa keessatti akka gamanaan citatu ittee. Lama. Rifeensi tokko asiin gabbee. Hayyee mee maasoo? Hoggaa inni salaamu alaikum jeefi qabee. Ammallee hin geenye? Funuu fooleen isitu shunkurtaa timaantima laa hawla walaa quwwata illaa billah. Kolkolaw. Eessumaan fi qabee nagumaan. Uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Takka si rabbi nurraa qabu Ustaz. Fayyum. Tajuu abbaan manaa. Tanaamiti. Tamire. Allati tasurruhu idaa nadar. Takkanaa taa rabbi nu ahan. Hattaa horii isaa keessatti illee tagartee duba waan inni hin jaalanneen qalbii isa hin cabsine. Galatoome Ustaza firraa adda baafannee jira dhugaa. Tanaatuutu irra caaltuu dubartiidhaati jee salawaatullaahi wasalaamu alayhi.